ይሄ ስብስብም የማንንም የበላይነት ሊቀበል አይችልም ወደፊት የምትመጣው ኢትዮጵያም የማንንም የበላይነት የምንቀጥልበት ሁኔታ ተዘግቷል ብለን ነው ሌላ አምባገነን ለመሆን የሚሞክርን ኃይል ተሸከም የምትችል ኢትዮጵያ የለችም እኛን አይነት ወይም ከኛም የራሰ መንገድ ያለፉ ሀገሮችን ህዝቦችን አብይ ዲዮ ተካ ማሪን ኩኒ ቅሌንሰራ ሀገ ጅሩቲ ሁማ ዋን ሶዳቸሱን ቀቡ ሀገ ለፈረቲ ገዲም ቡይን ጀሬቲ ቱሬ መደመሪ ኑቲ ጀነሳን ቀበተማንስ አገርሲሳን ጀሬ ቱሬ ፓርላማ ደብሬረቲ የቹላ አረንተና ማሪን ኢሳን ዲሄኛ ከና ሁላ ጩፋተኒ ዋሽንግተን ዲሲ ኬሰቲ ገጌሳቲን ቱራን ኢፋቲ ካን ጋዜጤሶታዳፊ ኢብሳ ከነን ጋዜጤሶኒ ጋፊሌ ጀጀባ አዳዳ ዋን biyyasani wal qabatu kun daga fachatiin akkasuma deebisan tarataraadhaan irratti kennama warri kunniin haga uf barre warroota gartee yaanni isaanii haga samii fi dachii adda fagaatu waliin taa'anii lafarratti waliin mari'atanii inumayyuu waa waliin mari'atan san dhufanii miidiyaa irratti ibsa kennanii miti osoo akka tasaa hoteela tokkotti waliin dhufanii laata akkam waliin jedhan warra jechaatiin turredha miyaga tokko viidiyoo isaanii waliin dhageeffannaa akkasuma kanaan wal qabatee ajandaalee dhiyeenya kana deemaa turre jechuudha rabdu moobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanal fi yaaftan isin jira marii dhiyeenya kana waashangitan diisitti geggeeffamaatiin ture kan hayyoota Itoophiyaa keessattuu gartee lidatuu fi Jawaarii maqaan isaanii kan dhahamaatiin ture jiddumaanuu footoo kana jalqaba footoo kanatu faca'aatiin ture footoon kun jalqaba yeroo faca'u lidatuun kachin tahu mogga gamasin tahu san agarsiisaniitiin Jawaar immoo gamanaan yookiin gamasiin hawaasa hayyoota kanneen keessa ka taa'u Baqqalaa Garbaatti fi Jawaar faa gamanaan ka ta'an kana agarsiisaniitiin ammallee Jawaar taxabaa baaqiidha afettaanullee lidatuudha bulchaan isaanii lidatuudha Jawaar ammallee eeggataadha inni gaafas illee morbituma ta'eetumaan dheessaatumaan jiraataa akkuma gartee amma yeroo ammaa kanatti akkuma gartee gaafa wayyaan illee akkasumatti jiraatuudhaaf deema ka jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti odeeffamaatti ture waa lama ka deemamaa ture tokko kana kalammataa Jawaar kun taa'eeti lidatu dhageeffataatu jira akkamiin gartee taa'ee Abiyyiin dhageeffatu dadhabee ka jedhutu deemamaatiin ture dubbiin baramma waa'ee gartee Jawaar lidatu dhageeffate lidatuun Jawaar dhageeffate waa'ee olaantummaa waa'ee gadaantummaa waa'ee ebaluu achi taa'ee ebaluu as taa'uu qabaa ebalummaan dhageeffanne ebaluu wayyaatii miti waa'ee biyyaa qofa maseeratti kan dhageeffatama kan haasawamaatiin jechuun warri akkas jedhu sunis wallaalee osoo hin ta'in kanaaf keessattuu warri mootummaa waan kana wallaalee yookiin warri kunni kun galuu fi dhabeeti osoo hin taane isaan dhugaadha aangoo isaaniitiif haga danda'ameen karaa ittiin gartee waan kana xureessanidha isaaniif dhugaadha jedheettiin yaadaan maaliif isaanis akka paartii tokkotti akka gartee nama bulchaa jiru tokkotti karaa tarsiimoo isaanii karaa kaayoo isaanii sanirraa wanni tokko yoo jalaa dhomoqe wanni tokko yoo jalaa jallate aangoon isaanii haga isaan karoorfatan san yeroo dheeraa bulchuu barbaada waan ta'eef jalaa dhomoqu jalaa guyyaan gabaabbatu hin barbaada waan ta'eef isaaniif dhugaadha garuu wantichi akkasii miti har'a marii isaanii kanarratti illee hatta gaafa maduraallee har'a ammoo guututti gartee kan ifa ta'e waa hedduudha gartee kanasirraa marimmaan kun iyyuu gaafa jalqabaa san yeroo footoon jalqabaa san faca'u nama hedduutti gartee bitaa itti gale maalinni jechuun akkamitti faannoo fi Jawaar akkamitti jaalmarroo fi zammanin akkamitti waliin taa'u akkamitti waliin maratuun danda'ame kan jedhu nama hedduutti bitaa gale yeroo isaan haasawan haga tokko nama xiqqashoo gartee sammuun banaatii fi ifaa ardhan tana yoo dhageeffattee jiraatte ammoo sirritti siif ifee jira jedheetiin yaada dubbiin waa'ee lidatuu waa'ee Jawaar waa'ee nama Abiyyi waa'ee nama dhuunfaa kanaa miti dhimma biyyaa irratti dhiigni jiguun dhaabbatu lammaffaa mootummaan amma bulchaatiin jiru ufuma bakka bu'ee yookiin paartii isaa bakka bu'ee yookiin gartee Abiyyi bakka bu'eeti waan godhu kamiyyuudha malee mootummaa Oromoo wanni jedhamu hin jiru Oromoo filatee nama achi kaateen qabu Oromoo bakka bu'eeti miti kan caalatti miidhamaa jiru Oromoo isa duraan gartee mootummaa Oromoo waan fedhallee ta'u waan akkasiillee ta'u yoo xiqqaate qamisni sun amma hin jiru jechuudha amma wanni kun baramee jira sabaa fi sablammoota keessatti obboleessoo duraan yoo milishaan tokkochi nama ajjeese Baalagizeen akkana godhee jedhameeti himama. Namoota gartee baalagee TikTok irraa nama arraabsan Oromoodhaa ka biyya bulchaa jiru raggaxeetiin waggaa 100 bulchaa kanaadha duraan hawaasa keessatti kan waraabame. Ajandaan xixiqqaan akkasii suni eksi ta'ee jira jechuudha. Lafarratti hawaasaaf uummataaf qabbanne bu'ee jira. Ati isa gartee Abiyyi na jalaa kuffisanii yookiin ammoo gartee jiratu aangoo qabatu deema dagadhu san waa'ee aangoodhaatii fi waa'ee ebaluu akkasii ebaluu qabatee ebalutu gartee dura taa'aa ta'e ebalutu bakka san kursiisan nugusuma baqqasu nugusuma qalbii keessa jira. Garuu warri fuula duraaf akkamitti gartee biyya kana gaafa cehumsi dhufee akkamiin itti fufuu dandeenya akkamiin garaagarummaa adda addaa nuti hin qabnu kun haga lafaa fi samiidhaa kan gartee garaagarummaan keenya adda fagaatu kun garaagarummaa keenya ka garaagaraa kana akkamiin waloodhaan qabannee waliin deemuu ni dandeenya akkamiin garaagarummaa qabnu kan ammoo
waliin teennee mari'atuu dandeenya. Gaafa ce'umsi dhufe ce'umsa san akkamiin tarkaanfachiifnaa dubbiin amma bakka nama tokko bakka nama lama Lidatuu Joohar maaliin asirratti amma fakkeenyaa fi akka dubbatuuf akka ajandaa isaanii qopheessuuf akka ajandaa isaanii filatuuf namni isaanirraa asirratti marii kanarratti filatan kan ajandaa ka'achuun kan waan kana bifa gaafiitiin isaa ta'uu carraa kennuudhaan kan isaan filatan irraan tana Profeesar Iskeel Gabbisaati. Miyaada tokko viidiyoo isaanii kana waliin dhageeffannee akka nama tokkootitti Itoophiyaa keessatti ana qofaan kan amma akka wallaala kiyyaatitti addunyaan afaan qabatti jedheetii yaadaan takkaan agarre kawaan akkana duraan bar eenyuun jechuudha. Abaa wallee yeroo qabsaa'u abaa ala hundi isaatu abjuu keessa jira jedheetiin mootummaa aangoorra jirutti qabsaawaa warra biraallee gamaa gamanaan cinaacha gamaa gamanaatiin akka isa hin waraanne irratti qabsaawaati deema. Faannoolleen akkasuma warri gartee karaa nagaatiin qabsaa'u kan akka ofii koollee akkasuma. Har'an tana warra san hundatu gadi taa'ee akkamiin fuula duratti deemna isa gartee duraan cinaa gamaa gamanaatiin akkasi akkana jennu san biyya takka waliin qabna. Kaleessa bar hooma sadii argaatiin turre. Inni kaan Itoophiyaan kaleessa sirrii turte. Akkamitti Itoophiyaa miliqsan deebisna. Akkamitti Itoophiyaa aandinnati gartee tan afaan tokko aadaa tokko amantii tokko sun gad deebisna. Wayyaaneen waggaa 27 dhufne kana qofa bilisummaan dhufte duraanis hin jirtu. Yoo nuti kufnellee bilisummaan hin jirtuudha kan isin qabsaa'aatiin turte jechuudha. Oromoonis kaleessa illee gartee bilisummaan hin turre gaafa wayyaanillee bilisummaa miti jarrilleen gartee gabroonfataadha. Mootummaan Oromoodhaa dhaabbatuu qaba. Warri gartee yaada adda addaa qabu gartee lafaa haga samiidhaa fagaatu sun kaleessa inni kaan gartee Madagaskaarii dhufe waliin jiru kaan gartee Israa'elii dhufe waliin jiru san kan inni kaan gartee ati nafxanyaadha. Akkamitti gartee warruma kana waliinuu taa'ama inni kun gartee oonagee warra Madagaskaarii dhufe waliin akkamitti taa'ama. Wayyaanee akkas akkasiisan waliin akkamitti taa'ama. Hunduu ana malee deemu sun hundi hafee har'an tana biyyi sun kan hunda kennaati hundi kennayyuu ilaalcha qabnu kana masakannee akkamitti gartee waliin fuula duratti yaanaa kan jedhu irratti kuni akka wallaala kiyyaatti yeroo duraati nuti kana amma haga gartee dhalannee guddanne yeroo duraatiif jechuudha kan agarre. Akka seenarraa dhageenyetti illee gaafa gartee sila Haayila Sillaaseen kufullee gaafa dargiin dhufu san illee hundinuyyuu ana malee haala jedhuudhaan kan dhufu. Gaafa silaa wayyaaneen dargii kuffisu san illee wayyaaneenis zarraf anatu gartee waggaa kana qabsaa'ee sibiila soomsee waa yennaan nam tokko jalaan dubbatu waggaa 27 san nuti barcaa akkarraa akkanatti gartee kana sibiila soomsine jechuudha. Nam tokkolleen gartee kan jala fuura baasu hin jiru jechuudha. Gaafa amma silaa wayyaaneen kuftullee warri badhaadhinaallee gartee waggoota 7-8 kana Oromoon amman tana waan fedhellee yoo ta'e fedhu qeeransa ta'a, fedhu waraabessa ta'a, fedhu yeeyyii ta'a jabeeffatuu qaba. Mootummaa isaa argatee jira. Oromoon kana booda gartee shuk jechuu hin qabu. Baalaa taraadha, baalaa gizeedha. Yoo si ajjeesellee ka du'e, yoo si awwaaluu dhoorgellee bineensi nyaatee, yoo carraa awwaalachuu sii kennellee galatooma mootummaa Oromoo jettee gadi jettee buluu qabdaa. Yoo milishaan tokko gartee kaan ergi nama ajjeesellee Oromotu ajjeese jedhamee mazaggabamee tapha akkasiisan akka taphatamu maqaa Oromoo kanaan amma jala buluu fi gubba buluu fi jidduu buluu osoo hin tahin hundinuu biyya kiyyaa akkamitti gartee yaada garaagarummaa yaadaa qabnu kana waloodhaan ittiin tarkaanfanna kan jedhu irratti kan baratan jechuudha. Kanaafi gartee addunyaan hun agarra jechuu kijinu himiti. Waan dhiyeenya kana deemamaa ture irratti illee asirrattuu mariin kuniyyuu waan deebisaa kennuuf keessaa qabachuudha. Mee viidiyoo isaanii haga tokko. አጀንዳ የማስታረቅ ስራ አይደለም። ምናልባት እኔና ጀዋር ወይም ደግሞ እኔና አቶ አባይ አንዳንዱ እድሜ ልካችንም ብንወያይ ማንተማመንበት ነገር ሊሆን ይችላል። ትውልድ ይዞት ሊቀጥል የሚችል ልዩነት ሊሆን ይችላል። ነገ ከነገ ወዲያ እኮ ኢትዮጵያ ወደ አስተማማኝ እና ዘላቂ የሰላም ሂደት ብትገባ እኮ እዚህ ውስጥ የምታዩን ኃይሎች የተለያየ ፓርቲ ተወካዮች ሆነን እርስ በርስ የፖለቲካ ትግል የምናደርግ ኃይሎች ነን። እና ልዩነት የግድ ቀድሞ መታረቅ ያለበት ጉዳይ አይደለም። ሊታረቅም አይችልም አንዳንድ ልዩነት። ዋናው ነገር ምንድነው? ከዚህ በኋላ ያሉንን የፖለቲካ ልዩነቶችና ቅራኔዎች በፍጹም በኃይልና በጦርነት መንገድ መፍታት የለብንም። እነዛን በውይይትና በድርድር መፍታት አለብን። እኛ ምን እንችላለን? ከዛ ውጪና ከኛ አቅም በላይ የሆኑትን ደግሞ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በህዝበ ውሳኔ መፍታት አለበት፣ መመለስ አለበት። ከዛ የተረፉትን ደግሞ ፖሊሲ ነክ የሆኑትን ጉዳዮች ደግሞ ተከታታይ በሆነ ቀጣይነት ባለው የዲሞክራሲ ሂደት በምርጫ ሂደት የሚፈቱበት ሁኔታ መኖር አለበት። በሜካኒዝሙ ላይ ነው እንጂ እኛ መስማማት የምንችለው
አጀንዳችንን ከወዲሁ ልናሳርቅ አንችልም። ይሄ ስብስብ እየተፈጠረ ያለው አንድ ፓርቲ ለመሆን አይደለም፣ አንድ መንግስትም ለመሆን አይደለም። ከሽግግር መንግስቱ ሂደቱ በኋላ ከዚህ ውስጥ ምናልባት አንድ ፓርቲ ወይም ሁለት ፓርቲ ሶስት ፓርቲ በጥምረት ሊሆን ይችላል መንግስት የሚሆን፣ ሌሎቻችን ተቃዋሚ ሆነን ሊሆን ይችላል የምንቀጥለው። አጀንዳዎቻችን የግድ አሁን ሊታረቁ አይችሉም። አሁን ባለንበት ሁኔታ ያን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አገዛዝ ተወግዶ ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ ጦርነት ተወግዶ አዲስ የሽግግር ሂደት ሲጀመር የሽግግር ፍትህ መኖር አለ። ማናችንም ላጠፋነው ጥፋት ተጠያቂ መሆን አለ። በዚህ መተማመን አለ። ዋኒ አመኑት ኦፋት እንጅሩ አጀንዳን አማ ጋርተን ተቀበልነት እንጅሩ ዋሄ አራራማ ዮኪን ዋሄ ፓርቲ tokko umuudha ebalu mootummaa haa ta'u ebalu deemaanii inni kaan jala deemaa yookiin inni kaan dura bu'aa inni kaan duubaan bu'aa haa ta'uu miti. Akkamiin waliin deemuu dandeenyaadha inni dura akkamiin dhiiga dhangala'aa jiru kana dhaabnaadha. Kaleessa hundi keenya kophaa kophaa fiinee jirra. Sun akka nuun baafne agarree jirra. Hundi keenya adda addaan deemnee jirra. Fakkeenyaaf warra irraas keessa jirru anaaf amma lidatuun anaaf ijoollee yookiin anaaf abbaay haga dhumaatitti illee kan walii hin galle yookiin haga dhumaatitti illee gartee kan irratti wal mormu haga dhumaatitti kan irratti walii hin galle ta'uu danda'a yaanni keenya. Dubbiin amma waa'ee araarsuutiif yookiin waa'ee tokko ta'uutiif waa'ee mootummaa ijaaruu osoo hin ta'in akkamiin waliin deemuu dandeenya. Mootummaan cahumsaa gaafa dhufe ammallee akkuma kaleessaa ana maleedhaan osoo hin taane akkamiin gaafa san itti fufuu dandeenyaadha. Tokko amma fakkeenyaaf gaafa jarri kun marii eegalan maaltu jedhamaatiin ture hattaanatti illee gaafii ta'a ture jechuudha. Cehumsa abiyyiin boodaa Jawahar gaafa duraata akkam jechaa ture uummanni nu durseetiin dammaqee jedhe jechuun nuti fakkeenyaaf wayyaana cabsuudhaa fi waggaa hagalatti karoora qabannee uummanni garuu durseetiin san caala itti muddee mootummaa san diiguudhaaf daddabsiise waan jedhu dubbataatiin ture. Garuu wanti amman tana deemaatiin jiru akkaataa nama hayyoonni itti deemaatiin jiran waan humna keennaati oli. Nama hedduu maali tokko inni gaafii ta'e akkamitti gartee osoo mootummaa amma ijaarame sanuu mootummaa haga dhufee kana waggaa 8 isaan ammoo Waashangitan keessatti ta'anii Abiyyi ammoo itti fufe hayyee mootummaadha. Itti fufe waggaa 10 itti fufe 20 itti fufe achi booda hooni kufa moo zalaalama jechuun hin kufu haga qiyaamaatitti. Gaafa kufe hoo saniidha mariin isaanii humna kiyyaa kee ol ta'uu danda'a. Nutti bitaa galuu danda'a. Akka gaafa Jawaar uummanni nu dura dammaqee jedhu san arran tana ammoo humna kiyyaa keetii oli. Jibbi yaada isaanii siifis hin galin miinuma dhageeffadhu nu hordofi mee jedhamu deemu. Suutaan siifaa deema. Jawaar fakkeenyaaf dhiyeenya kana miidiyaa irraa badee jira. Gara guyyaa 15 akkas jechuudha. Haga miidiyaa irraa badan kana hulaa cufatanii gurbaa diimaa kana warra tokko beektaanii faarsitan jedhaami. Mee atumtii waa'ee jibbaa fi waa'ee biraa keessaa bahi. Baatii torba haga inni gabbaye. Akkanumatti dhalanne akkamatti uf barre. Takka warra kanatu walitti dhufaa miti Oromooma. Jawaarimaa fi Jaalmarra walitti dhufaa eenyutu yaadee beeka jira keenya. Eenyutu Doktor Dassaalanyi Caanyee beektanii paartii kana fakkeenyaaf Amaarri kopheen godhatu luka qullaa deemaa. Oromoo kophee godhataa. Oromoo Arsii bira yoo dhufne kophee godhataa. Amaarri ammoo kopheen godhatu. Amaarri miidhamaadha yeroon. Qabso haala akkanaa keessa turame bara. Warri sun hundi yaada isaa keessa kaatee ittiin golfaa. Gommaa isaa luka isaa qofarra dhiifatee kana booda Itoophiyaan irratti wal lollu jiraatu hin qabdu. Kan murteessu ammoo uummata. Nuti yaada qabnu kana fudhannee deemanneeni uummatatti kennanna. Har'a kanarratti wal mari'anna. Kanaan deemuu ni dandeenya irratti walii galla. Waan irratti walii gallu irratti seera tumanne san irratti walii galleeti waliin wilii kaannee ati waa'ee Abiyyi kuffisan Abiyyiin kuffisan Abiyyi kuffisuu danda'an hin danda'an anaati kana haasofnaa mire isaan kanaa miti. Cehumsi kana booda akka hin gufanne. Lidatuun fakkeenyaaf asirratti nu keessaa boru kan gartee mootummaa taheetiin bulchu dimokiraasii keessatti namni tokko yoo guddate waggaa 8 yookiin waggaa 10 mire yeroo 2 inni waggaa 20 30 hin jiru dhiisan bira dabre sun. Gadaan sanii abbichuu biratti dhumti. Waggoon 8 tana bara amma gadaan silaa kan amma fakkeenyaaf dhiini nama miiliyoona meeqaa kadhan galeef suni akkamiin ani waggaa 40 yookiin 50 inumayyuu kan ammoo isa deeggara yeroo hedduu waggaa 10 nu haa bulchu jedhama. Waggaa 10 turu akkasuma fakkaata waggaa 10 waan turu natti fakkaatu fakkeenyaaf Abiyyi. Waggaa 20 30 akkamiin turuu dandahaadha. Amma booda san osoo wal ajjeesuudhaa fi warra shanuu karoora waggaa 20 30 osoo hin ta'in akkanan si hojjedhaa na filadhuu aangoon uummataaf kenname karaa ittiin fufuu dandeenyu san irratti deemuu qabnaa ka jedhuratti. Jara kana duraa waa'ee akkanaa biratti ni haasofidhaaf akka waa'ee dimokiraasiitti namanne kan nugusummaa malee waan biraa fudhanne jechuudha. Amman tana dimokiraasii irratti
itti deemuu qabna fuula duratti kabiraa hin danda'amu wal ajjeechaaf wal waraansaaf baalaa taraan baalaa gisee waggaa 30 50 60 ana malee wanni jedhamu sun hin danda'amu kaa'ama jirus mootummaa Oromootii miti hundi keenya rakkoo qabnaa rakkoo san lafa kennee aangoon harka uummataa deebitee biyya keenya nagaa godhannee haala seenaa duraan dabree san ammoo karaa ittiin furree uummanni nagaa waliin tarkaanfatuu danda'u irratti waliin deemnaa akka jedhudha. አይ ተጠያቂ መሆን የለብኝም የሚል አካል ካለ የዚህ ስብስብ አካል ይሆናል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ ትልቅ የህዝብ ጉዳይ ሆኖብን እንጂ እንዲህ አይነቱ ነገር እንደማንኛውም ሰው የማያመን ሆነን አይደለም። አሁን እዚህ መድረክ ላይ የተገናኘ ነው አንዳንዶቹ ሰዎች ቅዳሜ ዕለት ውይይት ያደረግነው ብዙዎቻችን እከሌ ካለ አንገኝም የምንል አየነው እንደማያዋጣ የትም እንደማይደርስ በዛ መቀጠል ሌሎች ሚሊዮኖች ለሌላ እልቂት እንደሚዳርግ ተገነዘብ በቃ ይሄን ስሜታችንን ገርተን ወደ ትብብር ነው በዛ መንገድ ነው ህዝባችንን ሀገራችንን ማዳን ያለብን ብለን ነው የመጣ እንጂ አንዳችን ሌላችንን በዛ ደረጃ ተቀበለን ነው ማለት አይደለም። ይሄም እኔ በበቂ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ ይመስለኛል። ይሄ የውጭ ኃይል የሚለው ነገር አለበት ወይ የሚለው ሲነሳ ሰምተናል እዚህ ምዛው አንዳንዶቹ በድፍረት እንደውም የኤርትራ መንግስት የሚያቋቁመው ስብስብ እንደሆነ አድርገው ለማውራት ሲሞክሩ ሰምተናል። እና አይደለም ቀርቶ የውጭ ኃይልና ይሄን ስብስብ እዚህ ስብስብ ውስጥ የበላይ ሆኖ አንድ አካል ሊመራው አይችልም። ከዚህ በኋላ ተስማምተን ተከባብረን ተወያይተን ተማምነን ነው መጓዝ የምንችል። ይሄ ስብስብም የማንንም የበላይነት ሊቀበል አይችልም። ወደፊት የምትመጣው ኢትዮጵያም የማንንም የበላይነት ልትቀበል የምትችል አንዳችን ሌላችንን በማሸነፍ ወይም የበላይ በመሆን የምንቀጥልበት ሁኔታ ተዘግቷል ብለን ነው። ስለዚህ እንኳንስ ቀርቶ እንደ ሻዕቢያ አይነቱ ኃይልና ማንንም ሊያዘን አይችልም ጣልቃ ሊገባብን አይችልም። ቃማላ ሜቢ ሻዕቢያ ተው ደንዳአቹን አካ ቃማላት ዋሰር ኦፊስ ዋንጅሩ ካመቹ ዋሞዱማኝ ሻዕቢያ ዲሲ አሱማ ከይሰቲ ኤኑ ኦልታሄ ኤኑ ገታይቲ አደምሳ መዱራ ከይሰቲ hatta yeroo walgahiin akkasii sun dhiyaatu yoo ibalu bakka san jiraate bakka san hin dhaqu bakka ibalu jiru taa'u bakka yaada namni gartee yaada akkasii san qabu bakka gartee nafxanyaan akkasii jiru bakka wayyaaneen akkasii jirtu bakka oonagiin akkasii san jiru hin taa'u akkasiin deemaa turre hundi keenya sun ammoo eessa akka nu geesse argineeti sun hagamta akka nu oofe argine badiin amma dura dabreeyyuu kan hunda kennaa ta'uu hubanneetiin amma hundi kennaa dhimma gartee waloo kennaa dhimma biyya kennaatiifidha kan gartee walitti dhufne malee hundi kenna fe'ii kennaan walitti qabamneedha. Rakkoo kenna furachuudhaaf dhimma biyya kennaatiifidha kan walitti qabamne akka gartee kaleessa ittiin deemaatiin turre akka nuun baafne agarree sheenooyineeti. ኢትዮጵያ ውስጥ በውይይት በድርድር በንግግር የማይፈታ ምንም ጉዳይ የለም። እኔ ኮምፓራቲቭ ፖለቲክስ ተማሪ ነኝ። ብዙ በግጭት የቆዩ ግጭቶች ያሉ ግጭት የወጡ ሀገራትና አጥንቻለሁ። አሁንም ብዙ ጊዜ ትራቭል አደርጋለሁ። እኛ ሀገር ያለው ልዩነት ያው ውስጡ ስላለን ገዝፎ ይታየናል እንጂ ከሀገራችን ዜጎች ከሀገራችን ምሁራን የዘለለ ልንፈታው የምንችለው የዛን ያህል ኤክስትሪም የሆነ ኮንትራዲክሽን ያለ አይመስለኝም። ችግሩ ነገሮች ተካረው የቀጠሉት መድረክ ዜጎችን የፖለቲካ ሊቃንን የፖለቲካ ኢንተረስቶችን ለማደራደር የሚችል በተለይ ሆሪዞንታል የሆነ ድርድር እና ንግግር ውይይት ለማድረግ የሚያስችል የፖለቲካ ምህዳር አለመኖሩ በተለይ ደግሞ በስልጣን ላይ የሚመጡት ኃይሎች እንዲህ አይነት ድርድር እንዳይኖር ንግግር ውይይት እንዳይኖር አክቲቭሊ ስለሚሰሩ ነው እንጂ አልተሞከረም። በዚህ ባደረግነው ውይይት ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮንቴንሽስ ወይም በቃ በጣም አከራካሪ የምንላቸው የሚባሉ ጉዳይ በሙሉ ተነስተዋል ተወያይተንባቸዋል። ኢትዮጵያ keessatti rakkoon hin furamne hin jiru. Amma dura madarakii akkanaa kanatu hin dhiyaatin. Amma dura waan akkanaa kanatu hin yaalamin. Keessattuu warri gartee aangoo qabatu biyya sanitti akka walitti dhufeenya akkanaa kun madarakni akkanaa kun hin uumamnee fi adda dhiibbaa waan jiruuf kanaaf wanti gartee hin danda'amne hin jiru. Hin agarre tana takkaa nuti illee jechuudha. Ka agarree madaraka eebalu irratti hin dhiyaadhu. Inumayyuu akka injifannootitti kan laallu haga dhiyeenya kanaatitti haga amman tana gartee ijoolleen tapha geemii godhattu kanallee faallaan tokko yoo walitti dhufee wal arrabse santu injifannoo guddaa jeena ilma Oromoo faalloo dhukee irraa kaasee maalii afaan qabachiisee tapha san bira dabarte Itoophiyaan arrantan.
የዛን ያህል እንኳን የጋለ ነገር አላየንም እና ይቻላል ማለት ነው። ሁለት ፌዝ ነው ተያየው። አንዱ አሁን የተካሄደ ያለው ትግል እንዴት ማቀናጀት ያስፈልጋል። ትልቁ ጊዜና ትልቁ አቴንሽን ግን ከዛ በኋላስ ለውጥ ሲመጣ ያ ለውጥ እንዳይጨናገፍ እንዳይጠለፍ ሀገሪቷን ወደ ባሰ አደጋ እንዳያስገባ። ምክንያቱም ከእንግዲህ በኋላ ሌላ አምባገነን ለመሆን የሚሞክርን ኃይል ተሸከም የምትችል ኢትዮጵያ የለችም። ቀድሞ መተማመን ያስፈልጋል። እኛ አሁን እየሰራን ያለነው በሽግግሩ ወቅት መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ቅድመ መተማመን ስራ ነው የጀመርነው ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ አንድ ብራንድ ትርክት መፍጠር አለብን ያልነው አሁን የመጀመሪያ የተለያየ ታሪክም የተለያየ ገጽታም ይዘን ብዙም ሆነን አንድ ቦታ ላይ ተስማምተን በሰላም መኖር እንችላለን ወይ ሳንገዳደል? የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ ዘር ታሪክ ኖሯቸው በህብረት በክፍለ ዓለም ደረጃ አብረው እየኖሩ እንዴት እቺ ሀገር እንደዚህ ትሆናለች? መጀመሪያ መወያየት፣ መጀመሪያ መቀራረብ፣ መጀመሪያ ቅድም ያልኩትን የሚፈሰውን ደም ማስቆምና ችል ማስቆም ችለን አብረን መወያየት ከቻልን ቅድም ከኔ በፊት የተናገሩ ሰዎች እንዳሉት ነው ተዋክተው በሸንጋይም በውጭ ሀገርም ቁጭ ብለው ወደ መጨረሻቸው ሰላም ነው የሚያደርጉት። ከኛ በፊት ጀዋርም እንዳለው ብዙ ሀገሮች እኛን አይነት ወይም ከኛም የባሰ መንገድ ያለፉ ሀገሮችን ህዝቦችም አሉ። ሶክታሳቢ ነው አከብረዋለሁ። ይሄ because ለብዙ ነገር ወርማጋላ ባልባሌ ነው ተጨፉ በርባንደ ኢትዮጵያን ከነ ቦዳ namni tokkochi kursii sanbutate kursiin taayibaluuti lidatuun bakka san taa'e Jawaaran mallee bakka duubaan taa'utti jira. Dubbiin bakka sanii miti amma abbaa barbaade gartee uummanni filatee waggaa 4 booda filannoon godhamee yoo hin taane kararraa makuu yoo hin taane kabiraa dhufee dhiyaachuudha. Lidatu Jawaaris Abbaay hundi isaanii jechuudha. Itoophiyaan kana booda gartee irratti wal ajjeefnu jiraatuun qabdu balbala kanaadha tokko gartee kan nuti cufaatiin jiru. Ammas cehumsi gaafa dhufe irratti wal loluu sun tahin waan irra gartee qopheeffannee lafa kaanne kana ati magaalaa geessitee kan gurgurattu sangaa irra nyaachiftee gabbifatteedha. Yeroo gartee gurguruun si barbaachisetti ooftee gurguratta. Dimokiraasii qofa aangoo amma barbaannummaan caccabeefuu gartee namni kursitti fiiguufuu hin jiraatu jechuudha kana booda. Hundinuyyuu aangoon kan uummataa tahee uummatatu gartee abbaa barbaade filata malee ganaa wanni irratti wal lolamee 4 kiiloo baalaa taraa baalaa gizee jedhee gareen tokko gartee dhiitaa ta'ee tokko dhiitamaa ta'ee tokko baalaa taraa ta'ee tokko ammoo baalaa gizee ta'ee tokko cokkonamaa ta'ee tokko hidhaa tokko ajjeechaa hin jiraatu kun kanaadha tokko wanni guddoon jechuudha. Akkamiin gabayaa dhuftu irratti dhiheeffadhaadha. Gaazexeessonnummaan hayyoota kanaa miti. Gaazexeessonnummaan jala kanaa gaafatan kunniin ilaalcha hagadaachii fi samiidhaa adda fagaatu qaban jechuudha. Hundi isaanii akka isaanitti fakkaatetti gaafataatiin turan. Fakkeenyaaf Jawaarii fi Jawaar akka jiran reefu achirratti wanni hin kaa'amin hin jiru jedhe. Haga hulaa cufatanii wal waqaran kan wanni hin kaa'amin hin jiru. Cehumsi akka hin butamne, cehumsi akka kararraa hin jallanne, ganaa gara diktaatarummaa wal ajjeesuudhaatti akka hin tarkaanfanne ka jedhutti walii galleedha. Kabira viidiyoo biraa kan itti aanu walitti deebina. Dheeraadha viidiyoon isaanii jechuudha. Ana bira biraa qophii biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura.